Abana sababiin isaas hojii firgama lafa kanarra dhufeef haga humna isaa fiigee oduun osoo hin taane hojiin waan mul'iseef fiigicha isaa kana xumuree boqotee jenna. Oromoon baroota darban keessa hayyoota, artistootaa fi qabsaa'ota qaalii lubbuun of biraa dhabeera. Baarootumsaa fi nadhii gammadaa yaadannee Eebbisaa Addunyaa, Yoosef Gammachuu akkasumas Usmaayyoo Musaatti darree gootota hedduu qabsoo irratti darban kan gootummaan wareegamanii fi achi buutee dhaban danuu sammuuf qalbii keessaa akka qabnu beekamaadha. Kun kan waggoota duraa yoo ta'u, amma immoo waxabajjii 29/2020 halkan keessaa sa'a 3:30tti weellisaa, qabsaa'aa fi ambaasaaddara aartiif muuziqaa Oromoo, fakkii fi mallattoo safartuu muuziqaa Oromoo kan dhaloota qubee artist Hacaaluu Hundeessaa ajjeechaa gara jaminaatiin umurii waggaa 36tti of biraa dhabnee jirra. Qabduu fi qaadha warraa isaa Faantuu Damisoo waliin ciree nyaatee gara hojii isaatti bobba'uu hin oolle. Haceen bakka hojii kan biraas yaa ta'u istuudiyoo muuziqaa eessayyuu yaadaquu dhimmi Oromoo jiruuf jireenya hawaasaa sammuu isaa keessaa sakandiif dhibeen beeku. Guyyaa wareegame kanas borii Oromoo tolaa bara quufaa gabbina saba isaa fuulduratti ilaalaa waan socho'u natti fakkaata. Borammoo hojii akkamii hojjedhee uummata koo gammachiisu sii jirattiin jedhu. Sagalee koo kanaa walaloo akkamiin wal simsiisee dhiyeessu, akkamiin qeerroof qarree kana onnachiisu, akkamiin tokkummaa Oromoo hundee jabaarra dhaabee kattaa'umaan hin cabne taasisu jedhee waan yaadaa olii natti fakkaata. Beellami isaa qibxataa jireenya dhuunfaa isaaf osoo hin taane jireenya saba isaaf akka ta'e garuu dhugaa ba'uun ni danda'ama. Sababiin isaas Haceen guyyaa tokko jireenya dhuunfaa isaa qofa nama yaadu waan hin taaneef. Kanaaf ammoo agarsiiftuun bara namni hundi biyya keessa taa'ee qabsaa'uu mitii qabsaa'uuf yaaduun itti ulfaatu keessa maasaan gamaa lafan baasu jedhee uummataa jabjechisiisee jira. Bara 2006 yeroo inni sirba kana baasu Haceen biyya keessa hin jiru biyyaa baheera jedhamus inni garuu waa hunda uummata waliinan biyya keessatti waan dhufu fudhadha jedhee biyya isaaf lammii isaa keessa dhokate. Hidhaan qoraasuma dhiiraati jedhee kan amanu Haceen umurii waggaa 17ffaatti Karchallee Amboo seenee saqqii achitti hidhate Maayikalaawwitti waan jabeeffateef homaa osoo itti hin fakkaatiin weellisee Oromoo guutuu gammachiise. Abbaan isaa obbo Hundeessaa Boonsaallee sirba kana jaallachuu isaanii irraa kan ka'e ilmi kee reefuu sirbe jedhanii haga harmee isaa adde guddattuu horaatti manitti gahanii turan. Maasaan gamaa lafan baatu. Hacee jechuun walharkaa fuudhiinsa weelliftoota Oromoo Alii Birraa faa irraa kaasee Abbitoo Fa'iin itti fufe. Daawwitee faan faayamee Adinaan faatiin calaqqisee ture sana riqicha ta'uun dhaloota ammaa biraan dhiira gahedha. Yeroo dhaloota kana biraan gahu ammoo maqaaf weellisee osoo hin taane gootummaa jireenyaaf tahanii argamuu of keessaa qabutti da'uun qulqullinaa fi Oromummaa kan duraan jiru irratti dabalee dhiira dhiyeessaa turedha. Albama isaa jalqabaa Sanyii Mootii jedhu kana baay'ee isaanii mana hidhaa Karchallee Amboo keessatti barreessee yeroo baasu akkaataa uummatitti harkaa fudhate yeroo ilaalu jalqabumarraa Haceen nama walleef kenname ta'uusaa dhugaa ba'uun ni danda'ama. Baruma albama isaa baase sana keessa sagantaa jala bultii simannaa waggaa haaraa irratti weellisaa jaallatamaa waggaa kanaa jedhamuun Alii Birraa fi Qamar Yusuuf waliin sadarkaa keessa nama seenee ture. Haceen albama tokkoon akkamiin akkas fudhatamaaf jaalala guddaa argate gaaffii jedhu deebisuun salphaadha. Of kennuu, filannoo jechootaa, sagalee miidhagaa fi bu'aa bayii hamaa keessa darbuudhaan waan hojjeteef akka ta'e ifa. Albama isaa lammataa waa'ee keenyaa hojjetaa osoo jiruu carraa konsertii hojjechuu Ameerikaatti argatee kutaawwan 30 olitti artistoota akka Jaamboo Jootee, Abbush Zallaqaa fi Nugusuu Taamiraat waliin hojii isaa dhiyeessuudhaan
onnee hawaasa Oromoo baargama jiraatanii keessa seenuu danda'eera. Albamni isaas osoo inni konsertii Ameerikaa irra jiruu bahee karaa onlaayinii gurguramuudhaan akka biyyattiitti kan jalqabaa akka ta'e Itiyootiyoop yeroo sana gabaasee ture. Beekamtii fi hojii nacee bara sana eegalee osoo gadi hin bu'in dandeettii fi cimina bilchinaa fi ergaa akka bakakkaa waliin dabalamee haga guyyaa lubbuun isaa darbuutti bulee ka'ee dabalaa akka wayinii turee mi'aawaa dhalootaa dhalootatti darbaas ga'eera. Boris bara baraan darbee ni jiraata. Albamoota isaa lamaan boodas maalan jira jedhee kiliippii ajaa'ibaa akka biyyattiitti bara sana injifachuun badhaafame hojjetee uummata isaan jabaa jedheera. Jirra jedhee fuulduree fi abdii Oromoo akeekee dhalootatti hamilee horeera. Eessa jirta jedhee osoo dhaloota gaafachuuf jedhuu garuu carraan isaaf hin malleessa mudate. Haceen hojiiwwan isaa kanneeniin uummata biratti jaallatamus walitti fufiinsaan galma barkubeetti ergaa inni dabarseen onnee Oromootaa keessatti siidaa bara baraan hin diigamne ijaarratee darbe. Yeroo sanatti wallee nacee akkamiin karaa miidiyaa darba jechuun baataayitaa biroodkaastii irraa akeekkachiisi darbus sababa sirba kanaatiin ibsi garaagaraa bahus Haceen homaa osoo rifeensi isaallee hin tuqamin innis osoo rifatin waggoota muraasa saba isaa waliin jiraatee ergaa isaa akka bakakkaa sana bakka deeme hundatti dabarfataa ture osoo hin yaadamin yerootti hin yaadamnetti of biraa isa dhabuuf dirqamne. Haceen dhiira bakkatti argamuu qabu beeku. Haasaa inni haasa'uu fi dubbii inni dubbatu kan namni isaaf filee hin beekne goota faayidaan isa hin bitne. Waltajjii kamirratti Oromoof abukaattoo tahee kan Oromoof dubbatu tokkicha tokkoon oliiti. Sammuu qareessa beekumsa aadaa fi seenaan badhaadhe seenaa qoratee walaloon miidhagsee sagaleen faayee uummata isaaf kan dhiyeessu jaalala Oromootarraa dinqisiifannaaf kabaja addunyaarraa kan argate ilma sabaa mataa dhiiraa fakkii eenyummaa Hacee. Ijoolleen Booranaa jirtu, ijoolleen Wallaggaa jirtu, ijoolleen Arsii jirtu, ijoolleen Tuulamaa jirtu, ijoolleen Maccaa jirtu. Eessa jirtu? Boolee jirra jedha eessa jirtu? Boolee jirra jedha eessa jirtu? Ijoolleen Oromoo jirtu. Eessa jirtu nagaamu? Boolee jirra jedha eessa jirtu? Geerar naan jettu meeka'ee taleeluure badi naan jettu meeka'ee qajeeluure ani maalan geeraraa tanoo yaada yeelala dhiirri geerareen quufne hidhaa qaallitti jira dhiirri geerareen quufne hidhaa qiliinxoo jira dhiirri geerareen quufne hidhaa karchallee jira karchallee amboo jira anoo maalan geeraraa tanoo yaada yeelala tanoo yaada yeelala. Hacaaluun wallee qofa osoo hin taane bakka Oromoon rakkate kamirraayyuu hafee kan hin beekne harka balleessa namaa yoo ta'u lubbuun isaa darbuuf guyyaa 5 dura weelliftuu Aloo Daawweef Nuhoo Goobanaa bakka isaan jiran deemuun waan humna isaa godhee isaan cina akka jirutti agarsiisee ture. Waladeemtota jajjabeessuudhaaf asafee kan hin qabne Haceen artistoota hedduutti karaatti agarsiisuudhaan mul'ata isaanii waliin agarsiisaa akka ture dubbiin osoo hin taane hojiin argineerra. Dhalooti Oromoo dandeettii qabu kamuu gola keessa deebi'ee dhiiga isaa waliin osoo hin taane addunyaa waliin wal morkuu qaba kan jedhu Haceen tasa mataa gadi qabachuun kan isaaf hin taane quuqamaa ilmaati. Hacaaluun waamicha du'aa isaaf ergame meeqa bira gargaarsa Waaqa tokkichaan si'a baay'ee darbeera. Konkolaataan isaan galagalee hiriyoota isaa waliin hafeera. Karchallee Ambootti waggoota 5 akkasumas mana jireenyaa Oromootaa qaalii jedhamee kan beekamu Maayikalaawwitti dararameera. Alagaadhaan aggaammiin yeroo 3 ol isarratti aggaamamee jala darbeera. Ta'us garuu ishee gaafoo Waxabajjii 29/2020 galgala sa'a 3:00 sana jala darbuu hin dandeenye. Iji isaa Oromoo ija guuchise sun libsuu ijaatti libsattee achiin hafte. Lapheen isaa akka Oromoon afaanii fi aadaa isaan boonee laphee dhiibee dubbatu goote sun onnee isaa Oromoon nachiiftee dhiiga qulqulluu geejjibdu sana baraaruu hin dandeenye. Sagaleen isaa kiiloleen jirtuu jettee jireenya Oromoo gaafattee jiraachuuf abdiitti hortee turte sun yeroo uummati bal'aan jirtaa Hacee gaafatutti deebii kennuu hin dandeenye. Nuti sagalee ol kaafnee jirra jennus Haceen garaa jabaatee akka hin deebinetti nuun oodee nu jalaa use. Guyyaa tokko rakkoo Oromoo jalaa usee kan hin beekne. Oromoon oduu caalaa du'ee awwaalamuu kan filatu Haceen humna isaa ol waan itti ta'eef jecha hojiiwwan isaa dhiisee deebiin waliin akka hin dubbannetti boqote. Waltajjii irratti ba'ee maayikii qabatee jirtuu jedhee nu gaafatee nuti ammoo jirra ittiin jennee deebisuudhaaf kana booda carraan argannu. Hacee
tamsaasa kallattiin hojjaa gabaabbatee ergaa fi jaalalaan dheeratee arba ta'ee mul'atu sana weellisaa simboo qabeessa Oromoo aangeessuuf mul'isuuf kufee ka'ee hojjetu sana weellisaa rasaasaa fi aanga'a lammiisaa dararu fuuldura dhaabbatee afaan uummata isaa tahee darbe kana booda arguun qaamaan osoo hin taane abjuun yoo ta'e qofa guyyaa keessaa guyyaan abaaramtuun tokko aceerra ooltee waa hunda jiraa irraa gara tureetti jijjiirti. Taatee kanaan maanguddoon gaddee haati sabbata hiiktee mimmaantee daa'imman dhugaa ta'uu shakkaniiru. Oromoof goota dhabuun waan haaraa ta'uu baatus akkasiin hacee dhabuun yeroo inni baay'ee hojjetuu fi kan durii caalaa ifee mul'atutti nu jalaa dhaamsuun isaa godaannisa bara baraa onnee keenya irratti dhiisee darbeera. Haceen saba isaa qananiisee amala waan balleesseef jecha haceen bor maal jedha quuqama keenya sakamiin nuuf dubbata jedhee yeroo isa eeggatutti biliqasa dhabuun nama dhukkubsa. Dubbiin Oromoo dhimmi Oromoo bofa maaloolitti itti taatee harkisuuf jeta dhiisuuf lixatti taanaan xumura ishee miidhagsuuf rakkoof gadadoo saba isaatti luugame akka godhamuuf osoo watwaatuu hojiiwwan isaa jiraatoo tahannuuf dhiisee ofii nu biraa godaane. Nutis madaa keessa keenyarraa dandamachuu dadhabnee guyyoota wareegamuu hacee dura turan hawwaa osoo jireenyi fiilmii tahee rimootiin boodatti deebifnee jennee abjuutaa jirra. Haceen daba tokko hojjetee yakka hamaa dalagee osoo hin taane hojii gaarii hojjetee uummata isaa biratti kabajamee Oromoof waan qabsaa'eef dhugaa waan dubbateef wareegame. Hacee bara baraan yaadachuuf garuu tokkummaan Oromoo jaalalli walii keenyaa barbaachisaadha. Kanaan ala hacee yaadachuun waan yaadamu hin ta'u. An xumureera. Seenaan hacee garuu hin xumuramu. Boolla kee daadhiin yaa guutu. Tabbatu waraannata isurree jilbarraannumte tabbatu waraannata rorroqee ufiitti dhufe tabbatu tattaafata yoo yartuun nama nyaarte maal sakkaanii ilalu nyaara dheebatuu malee akka shiillamuu nyaarree biyyee nyaachisuu malee yoo sartuu raananii gaafa sodaatamanii